Amaddiin dhiifama gaafadhu isaan mawwana uummata sobaa turteef dhiifama gaafadhu isin sakkasaan tureedhiiti. Gaafadhu gaafadhu. Eessatti leenjitaame? Ana macho buluudha. Jira maasaltanyaa makalaakaa manchoo. Maasaltanyaan hin jiru kamanchoo. Waa tokko naa gaafadhu. Waa tokko naa gaafadhu. Maasaltanyaa eessatti akka salattani? Marsaa meeqaffaa akka salattani? Gaantaa mariinsaa eenyu akka ta'e? Shaalaqaa meeqaffaa akka ta'e naa gaafadhu. Alessaayyee baay'ee tokko naazan siifteeti. Maaliifi Ayya. hojiin nankee hojii ijoollee sabii. Dubaay keessaa Ustaaz Hamzaa Hashim tokkoffaan yoo miidhame Ustaaz Hamzaa Hashim lammaffaan immoo Akiyyaa Jabal kan ilkaanirraa cabsee kan natti horrise nama ja'a na rukutan mana gaafa sargii kiyyaa. Sadaffaan immoo Soomaalee. Maalla bichisiif taa'u baala gaafa barbaade gaafa safarra hojii akkii. Amaddiin diinota kee nutti muradu baay'ee. Diinota kee akka haadhaatti natti dhaga'ameera. Diinota kee amma abdiin sitti ba'e waraabbachuu dhufe abdiin. Mootummaa Itoophiyaa bira si geessuudha. Anis immoo waraabeen mootummaa biyya kanaa bira si geessa. Itoophiyaa keessa inni diinni kee asii diina kee mikinaataa wajjin immoo waan jedhu si godhanii wajjin. Diina koo kan nama barbaadu Kiyyaa Jabalii fi Ustaaz Hamzaa Hashim xalaannan koo tokkoffaa kan Dubaay keessatti na daraaru kan Dubaay keessatti na boosisaaru nama magaalaa kee keessatti ture aanaa manchoo biluudha dhaloonnan koo jechuudha. Biluu keessaa kan mootummaa kana teessoo irra kaa'e anuma isinii galee anuma xiqqaa kana. Garuu isin maalummaa namaan beektanu seenaa namaan beektanu alatti taa'ee kana wallaahi yoo hin fuusisin diriinnatii miti xiyyaaraa oofu yoo barbaade. Uummata Oromoo irratti acuuccaa ta'uu keessatti shamarran Naannoon jiru na Mubaarik. Akka jiru duwwaadatti. Biyyaan maal balleessee Hamzaan maal balleessee badiisaa Naannoo magaalaadhuma naannoo jiru duwwaadatti mati. Lookeeshiniif naamni. Magaalaa naannoo kam jirta? Magaalaa naannoo kam jirta? Natti buutaa jirtu. Mubaarik. furii jira. Buutaa jirtu kuma natti jirta. Baratteetta taanaan dubbisi laa. Dubbisi maal Mootummaa federaalaa obbo Aleeks Taayyee deeninnatii keessa hojjetu jedha laa ilaaha illallah. Hoogganaa olaanaadha. Hoogganaa olaanaa. Maal jedhaa bibi? Kun maal jedhu? Waraqaa jireenyaatiin. As dubbisi. TikTokii. Kun maal jedhaa? TikTokii Amaddiin. Alexis Waggaa tokko eeyyama waggaa tokko ji'a tokko duwwaa si hafe Dubaayin keessa ari'atamuudha. Wallahi. Dhaggeeffadhu itti ba'a. Lullee wal egaa guutuu kan dhaabbii fi nuwa suuraa reeniiti. Dhaggeeffadhu. Nuwa suuraa reeniiti. Lullee wal egaa guutuu kan Dhaggeeffadhu Aleeks. Mucaan kun miskiina. Soomaaleenis diina koo ta'edheera. Yoon du'e itti gaafatama Somaaliyaa baaboo darbatin. Diinota kee maqaa jara nutti bishaan Dubaay keessaa Itoophiyaa keessa. Soomaaleen immoo Yoon du'e jedhiga jalqabaa waraabbanna. Dubaay keessaa ni madda wayyaa. Dubaay keessaa ni madda Yoon wayyaa. du'e jedhiga. Oromoo yoon du'e jedhiga. Dubaay keessaa Ustaaz Hamzaa Hashim tokkoffaan yoo miidhame Ustaaz Hamzaa Hashim lammaffaan immoo Akiyyaa Jabal kan ilkaanirraa cabsee kan natti horrise nama ja'a na rukutan mana gaafa sargii kiyyaa. Sadaffaan immoo Soomaalee. Eeshi Itoophiyaa keessaa hoo? Itoophiyaa keessaa immoo Alexis Taayyee kana Alexis qofa kan Itoophiyaa keessatti na darbu nama biraatti miti. Alexis Taayyee kana qofa. Mucaan dhaammatee ragaa Aleeks viidiyoo waraabbanna. Qaama seeraa keessatti Footoo keessa ragaa inni olii gadi oofne. Ijoollee viidiyoo waraabbadaa. Ere suufii kana rabbiin sodaadhu Mubaarik. Viidiyoo waraabbadaa amma magalaakiyaan ture. Suufii kana irraa jijjiiriti. Ahmad hamma magalaakiyyaa geessisee Alexis Taayyee kana booda jiru fuudhee to'annoo seeraa jala oolchuu qaba. Maaliif shamarran biyya Itoophiyaa hundasii durbummaa keessaa funaanee shiishaa saabee Himaaqamee Itoophiyaa balleesseera. Biyya Itoophiyaa deeggartii Ati nama karabaatii hidhatee rafuudha bara. Karabaatii hidhatee rafta halkan. Ati nama sinaa dalagaa buluudha bara. Balatidaarii dhaman. Ati nama sinaa dalagaa buluudha. Aftaamii dabar. Bultiin qaba. An bultiin qaba. Bultii maalii qabdi ati haraa mana daddabaratti shiishaa saabde jimaa qamaata shamarran keenya durbummaa keessaa utee biyya alaatti ergita akkamitti bultii qabdi ati biyya shamarraniitti birrii fidaa ganzaba fidaa walitti naa buusaasee kana na fuusisaa sittiin suuqii banadhaasii makiinaan oofa jechuun qabaan ati manaa koo nama barattedha kabajamtuudha warra maatii irraa dhufte nama safuu beektu nama miidiyaadhaan mootummaa kana namatti dhaggeeffatu mootummaa kana namatti soroo kaa jiru si galee jaalatte jibbite
Makalakian ini. Lagi baru cuma bota di Woi, susuran Abdi, astai. Abdi Gadat. Waa tokko naa gaafadhu. Maasalxanyaa eessatti akka salattani? Marsaa meeqaffaa akka salattani? Gaantaa mariinsaa eenyu akka ta'e? Shaalaqaa meeqaffaa akka ta'e naa gaafadhu. Ana macho bilu. Naa deebistaa amaddi Ganda bilu. gaafadha. Gaafadhu. Eessatti leenji daame? Ana macho bilu lah. Dari kawat. Jira maasalxanyaa makalaakaa manjoo. Maasalxanyaan hin jiru kamancoo. Mancho ni godin sigale. Lakki mancoo aanaadha mancoo nama Dirree lenjit. Aw abdi kita coba kebetulan mat. Ibu mana aku langsung tiup dirree lenjit. Sudah ati sin warra buka tahu mati mah. Warra sudah pakai mati masin. Sudah pakai Akkam. Sudah ati pakai ne masin. Kian jabari sekejap dia asam. Miro bayi. Akkam sudah itu bakal Mati. Maasalxanyaa qoy nunarra saasayin makalaakaa eessatti leenjite? Eessatti leenjite? Eessatti leenjite? Tollaa. Callu meedi Ahmadiin. Tollaa. Callu meedi Alex. Tollaa Abdi, marsaa meeqaffaa kiblatoorii meeqa? Abdi, dhiifama naa godha. Abdi Geetaachoo ati nama waa'ee leenjii beeku akkamitti citii leenjii citii asirratti akka inni himu barbaadan dhiifama naa godhaati. Citii leenjii disipiliinii mucaan inni himu anattuun himne. Galatoo milfaadhu. Anattuun himne mucaan hin dide. Anattuu himuu dide. Ana amanuttuu inni himu naan jedhe maaliif iccitiidha kun naan jedhe. Iccitii leenjiiti naan jedhe. Siigalee? Naan galeera garuu dhiifama guddaa eenyu fakkaatee Alex eenyu fakkaatee obboleessa koo gaafata ilmoo koo gaafatan. Abdi dhaggeeffatu ati leenjii kana maaliif yoo guyyaa baay'ee makalaakaa amma eessatti leenjii jettee na qolattaati. Maaliif ati mootummaa wayituma? Abdi ati mootummaa wallaahi ani mootummaa ta'e. Anqaama mootummaati gurbaa. Abdi ati nama leenjii jiru ati amma nimtaa akkatti leenjitee bakkatti leenjitee nimtaa. Sirriitti ani mee nani ma wallaahi. Amaddiin isa amma yoonaa uummata kana sakkasaa turteef dhiifama gaafadhu nan sobee. Nani ma wallaahi an makalaakaa sin deemte. Nani maan? Amma lagi wadati ummata keenya kan itti mubatanii iddootti leenjite hoogganaa keessatti himin Amadin ame ela iddootti leenjite nutti himini waan itti leenjite nutti himini uffata miilitarii uffattee eebbifamte qofa nu agarsiisi. Fotoon hin jiru yeroo sana. Amma eebbifamuu mage. Kaameraan hin galu yeroo leenjeemu kaameraan hin galu bakka Amadin itti leenjee komaandoodha kaameraan hin galu. Abdi obboleessaa biyyee nyoocheessi duroon obboleessaa biyyee nyoocheessi. Eekee marbaas arbasa bachi gaafadhu maal akka ta'e eekee marbaas bachi. Okay. Koi. Eshi Amadin. Diisi. Maalummaa mootummaan. Diisi ilaame F1 himmaa hin Amadin. Obboleessaa biyyee nyoocheessi. F1 himmaa hin Amadin. F1. F1 liida. Obboleessaa biyyee nyoocheessi jira wayyaa sitti hima. Meeshaalee jiran keessaa F1 himmaa hin Amadin. Hin baranne kaa. Mube koyaa abdi F1 mina meedhaa ngooti. Obboleessaa biyyee nyoocheessi hin beektan utuu baay'ee Kilaashin xiyyitii meeqa nyaata? Shane jalaa. Kilaashin xiyyitii meeqa nyaata? Ishi bireeniin bireeniin ame bireeniin xiyyiti meeqa qaba? Abdi bireeniin xiyyiti meeqa qaba? Meeshaaleen kana qaba? Sana qaba? Achitti waraanaa baasuun barbaachisaa. Keessaan gaafa iccitii waraanaa baasuun du'a malee. Iccitii waraanaa keessaan gaafa mootummaanii. Obboleetti gootiin himu. Kaameraa meeqa qaba Amaddiin? Kaameraa afur qaba. Kanallee kaameraa afur qaba. Kana wallaalu. Kaameraa afur qaba. Ummata keenya gadaatti hima. Mubaarak Musammaa haadha kootiin beekte Aneessuma keenya. garuu immoo Aneessuma. mootummaa jala. Amaddiin dhiifama gaafadhu isaan mawwanaa uummata sobaa turteef dhiifama gaafadhu isin sakkasaan tureedhiiti. La maaliif ati bari Alessaayyee baay'ee tokko naasisiifteeti. Maaliif Ayya. hojiin naggee
hojii ijoollee sabii. Maal durbummaa durba keessa guureetti ame. Umurii kee guutuu. Kanaaf naata fi naata fi baay'ee tokko. Durbummaa guureetti eessaa guuree dara. Alo buleetti isaa fa'i. Gilaasii babatee gilaasii babatee akkas gammadee ani bara Itoophiyaa keessatti akka barate mana keessatti barate. Wallahi. Ahmad Alex dhiifama boleettii koo karaa biroo keetiin fiduu kan ture naan fidin hin barbaadu. Akkas galatoomi buleessa keenya mubaarak galatoomi ulfaadhu. Akkas dhugaatti mura Alex uummata keenya dhaggeeffadhaa itti hima. Tokkoffaa nama kumaa bakka fudhatan. Namni kun maafaan kun dhaggeeffadhaa itti hima. Dhaggeeffadhaa abiyyi warra barsiisan abiyyi warra keessan. Ergaa wayii mubaarak suufiin Ahmadiinii fi geessiis jedhee sitti misilaa. Lamni dura elsa ta'u miti raakaasi qubna gar. Abdi nka qabne wallahi dhageen fuunee nammallee. Ame wallahi si tootaa isii ergeera. Maa birraa qayyartan uffata kana immoo erga deen torbee gaheeraa erga irratti arguu jalqabne. Irratti Ammallee suufii si ergeera dhugaa kuno mubee kenni fue uffate. Samiraa wajjin bakkee jira hin beekannis ayyaana. Samiraa wajjin bakkee jira. Muudii maaliin qabadha kunoo qaafadhu kunoo si bukkee jira. Laamee uummata keenya dhaggeeffadhaa itti hima. Dhaggeeffadhaa. Tamo. Abdii murii qabatee. Alaikum salam warahmatullah. Kiranki yellim. Abdi. Espadatti ma. Teessoo tokko fayyaa tireessa. Torban tokko irraa ijoolleen keenya ijoolleen jimmaa. Teessoo bareedaa jiraafi abdiidhaaf mutaan bareedaa bala waan ta'eef. Algaa isaa qopheessaa fi warri biyya keessaa jechuudha. Teessuma isaa tolchaa fi. Ante tiktokii si jalaa nama bakka jedhaafoo. An kan namichuma kana bira maal gocha nu fede. Baay'isee ati maxxana nama koo nuti duulee si jaalla bara. Digirii lama baannee teenyee si wajjin haasa'uu keetiif alhamdulillah jedhi rakaa lama sagadiiti. Amadiin. Barri na wajjin haasa'uu qabu alas keessaa jedhaa eegaa walitti ma deebiin deebitu badatti. An nama mootummaa teessoo baay'ee dhiisee bira jedha. Maal taate? Teessoo baay'ee dhiisee deebi. Ati. Garaagarummaa mattaawaqaa kana lamaanii ati natti naan birrii 5,000 ammasii harka akkaawuntii irratti. Mattaawaqaa kana lamaan. Mattaawaqaa kan deeninnatii fi mattaawaqaa kan gandaa akkamitti adda baasuu ilaalanni. Oi Abdi di sida akaunti kan koti. Alex di sida daba, ana sida daba. Akaunti kan koti Alex. Jira. Gattuudha. Meeshaa mootummaa jedhetu godee les eeguu daadhima. Itoophiyaa keessa taa'ee meeshaa mootummaa jedhetu godee Itoophiyaa keessa taa'ee derinnati fiidaa asitti agarsiisa. Kanaafuu walitti taa'ee qabatama. Qabeenya mootummaa saabee waraqaa bidee baasaa hattee gurguratee jechuudha. Mana ijaarratee mana dhagaa ijaarratee shamarran dhugummaa keessaa funaanee mana ijaarratee keessaa funaanee tu injiraan immoo waa'ee siyaasaa naasee Aiki taa'ee. waa'ee siyaasaa naasee himme. Iccitii dhageenyeerra. Nu dhufeera. Ame. Ingiliffaan ansi faarsaa ammaan. Abdi geemii taphatullee. Baay'ee taphanna baay'ee. Isiideen gaddaa na golfiistan ammoo ame. Zaktash kifachi jedhime. Zaktash kifachi. Zaktash kifachi. Zaktash kifachi. Zaktash kifachi. Kifachi. Zaktash kifachi. Zaktash. Zaktash kifachi. Zaktash kifachi. Maaliif akka jettan garuusin? Maaliif afaan biroo haasa'u maaliif? Afaan biroo haasa'u maaliif? Afaan kana baranne afaan kana baranne. Deengadda zuuzuudhaan akkana jennee Zaktash kifachi. Zaktash kifachi. Tola bar zimbal wuri farra adelib. Andre. Dengkau maayim. Akkana jechuudha bara afaan amaarifaati. Kana nan barataa lamar sijaatan. Mee Zaktash kifachi jedhame. Zaktash kifachi hin beeku. Zaktash kifachi. Sinjaallaan beektaa wallaahi ituma takka kana raggatu. Zaktash kifachi. Abdi wallahi ati garana nyaata barmuudha.
abdi lagi berarti mah ati gara ke tawa ka duweta jolle ni Dubai kuba ka ban bijira yotu kiya da kabi salam da shi Dhukkuba kabi kamii? so wale Dhukkuba kamii? HIV moo? kuba ka ban HIV. kuba ka ban kuba HIV ST kalau mana jiran mali fi shamara ka mali ka fatadi shamara ma iran de shamara Dubai bata lit kala de terkadara ni kan tu garibani ma churafi media ni yelan namor guda jatu yelan akatanga bani garibani matan kawan an gawan Garuu akka ati na jaallatu beekaa. orang Amee koo akka ati na jaallatu beekaa. Maaliif anaan buqqaatota tanaan jette garuu baallaa. Hah? Buqqaatota tamaaf naan jette garuu anaan. Lah ati buka tu ini warra sudah itu kaya jabal tujuh asa beta wai kan jadi sejarah ku abe sudah itu orang bakat warra gara polis sudah ditin gara aku di batani ni warra mah kalau kya warra bayo kan nudin itu kabat beta kira mana ini grefatina ini mana tingkresina mujang kala deh wala tada wame kan ini makan tulisan ini nambak ke bulan ada bakke mulai bakke mulai wallahi Ana daala jette. Kanaaf fuulli kee nama roondii eegaa bule fakkaatee wayini. wallahi rifa maling boleh benar nana ada makina milena sa dina kalau beta milena sa di kalau ni account ni nartu ko akan dia minta bani nana ate ko mubarak musamma lain mubarak musamma ada koti ada Lamaan ni ñoom. Abbaan Anammoo miskiinaa. obboleessi kee kun jechuun dhageeffadhu. Ana obboleessi kee kun sin jaalladha. I love you. Ciao bakka ba'uufani. I love you too abdi lagi mucatin mucaya alki tajitan alki tajit muat Alex dalam ayo jerat Alex kimit Alex. Motuma itu pihak udah berbadan Alexin motuma itu pihak udah berbadan malivi mana si siapa nih topiat dumumma sama orang kita sama orang kenya biar batu kurang arti dumumma ke siapa nanya mana nih saya jati kami beri sitin jero umuri sadar gumma Danuu fuudheettee yaadda amma motuma keessaa. dah bilang jati balisan Danuu funaanii? dan hunani Ati. Sena dah jolle wajin turun jolle wajin turun baguna Maaliif funaana gaa? jolle wajin gudusan funane biya rabat tega mana ne kaya jarate kuno lagi bertima chati kuno mallala maguntate kuno ada sab berkaye taye mi jara akhuri bata digale gifti ra suppose na kono jadi jolle kun ang gifti tira bachun de sabi na pa me gifti tira bachun de kana male wa berarti misi sigale sabi ni na gatu sati kuno man Bakka ati mootummaatti hin ergin shi nan gorsaa. la makala kiana mana ke pura ber Itti ergina dah, tapi aku na mau bodo pati da sama wala le di mane itti na gambar ini di bawah guru samaran kenya mi ara ber ale na mi ara Nan gorsaa dhaqeen gorsaanii. ya Dhaqeen gorsaa bakka adiis. abdi kalau si abdi amu si jadu itu mesti ada Alexis boleh Matakan, asalin kana bolo terkadame. Asalin kana bolo terkada Allah. Kau faham mana tu menundi. Asalin tu bolo terkadame. Asalin kana hundi ke sengaja kau bolo